gahee Haacaaluun qabsoo Oromootiif godhe yaadachuun dirqama olaanaadha. Kanaaf qabsoon Oromoodhaa akkuma beekamu haalota qabsoon Oromoo yeroo ammaan tanaa keessa jirtu yoo laalle waa hedduu ammallee akkaataan qabsoon kun itti deemaatiin jiru yoo laaltan hedduu kan nama gammachiisus jira. Akkasumas ammootu wal hubachuu dhabuu ta'ee dhimmoota garaagaraatiin dhugaa jirtu hanqina jiru faakt waan lafarra jiru walitti himanii qabsoon kun kadhatti akka deemu gochuu irratti ammas hanqinni miidiyaalee garaagaraa irratti mul'atan jiru. Kanaaf hanqinoota miidiyaa irratti arginu kanaa fi lafarratti waan arginu yeroo tokko tokko dhugaa jirtu dubbachuu dhiistee haqa jirtu dubbachuu dhiistee sabni kun garam deemaa jira maaltu saba kanaaf mala kan jedhu yoo kan cal'istu taanaan yoomillee taanaan hanqina agartee hanqina irraa hin barattu taanaan cimina argattee cimina san faarsitee sadarkaa itti aanutti hin ceesisu taanaan qabsoon sun bakkee inni kufataa ka'utti yookiin ammootu ciisaa ka'uun isaa lafarra harkifataa deemuun isaa waan nafneefi har'a yaanni koo guyyaa dheengaddaa dhufeen ture dheengadda dhufu hanqinoota tokko kana mul'atan xiqqoma siitu qeebira darbee har'a ammootu in detail hanqinoota kana waan fooyya'uu qabu hatattamaan waan sirraa'uu qabu Oromoon naannawa kaabarraa hanga kibbaatti yookiin bahaa hanga dhiyaatti qabsoon uummata Oromoo inni mormiin marsaa afuraffaadhaaf yeroo ammaan kana eegalame kuni maal irra jira maal ta'uu qaba akkamitti deemuu qaba maaltu Oromoota hundarraa eegama kan jedhu kana irra deemee gadi fageenyaan hanqinoonni jiru ammootu maali ciminni jiru maali kan jedhu kana ifa koonneetiin dubbanna. Hanga ammaa akkuma beekamu Oromoota tiyya namoonni tokko tokko har'a mufachuus dandeettan. Namoonni tokko tokko har'a yeroo hin geesseen maaf akkana dubbatellee jechuu dandeettan. Namoonni tokko tokko ammoo gammaduus dandeettan. An eenyuufillee gammachiisuufi miti. Eenyuunillee rifachiisuufi miti haasofni kiyya kaardhaa. Haasofni kiyya kaardhaa kan irratti xiyyeeffatu dhugaa lafa jirtu kana walitti himnee dhugaa lafa jirtu kana keessaa yookiin hanqina jiru kana keessaa baanee ummanni Oromoodhaa gabrummaa ofirraa kuffisuuf qarree irra ga'e kana wantoota xiqqoo lafarraa harkisaatiin jiran wantoota xiqqoo diinaaf ammoo boqonnaa kennaatiin jiran kana sirriitti ilaallee uf dura akka deemnu godhuudhaafi. Kanaaf tokko qabsoon dubartoonni Oromoo yeroo ammaan tanaa qarreen Oromoo yeroo ammaan tanaa yookiin ammoo shamarran Oromootii fi dubartoonni Oromoo haawwan Oromoo yeroo ammaan tanaa bakka hundatti godhaatiin jiran Oromoodhaa fi miti addunyaadhaaf women revolution sadarkaa jedhamuu danda'u jechuudha. The women revolution jaarraa kana keessatti bara kana keessatti akka har'a Oromiyaa keessatti dubartoonni Oromoodhaa qabsoo dubartoonni Oromoo har'a godhaa jiran kana hanga umriin keenya jiru kana jechuudha. Hanga umrii keenyaa agarru kanatti wanti amma ji'oota laman dabre kana keessattuu booddeen ji'a tokko asitti qabsoon dubartoonni Oromoo godhaatiin jiran jijjiirama addunyaa keessatti fiduu qabsoo danda'u seenaa ajaa'ibaa dalaguu kan danda'u in the history of the world seenaa addunyaa keessatti jechuudha. Seenaa qabsoo addunyaa keessatti probably bara dubartoonni Ameerikaa World War lammaffaa booda dubartoonni Ameerikaa kunniin hirmaannaa misoomaa irratti godhuudhaaf yoo godhan malee dubartoonni Oromoo qabsoo dubartoonni Oromoo ji'oota lamaan dabre keessattuu ji'a booda irraa kan irratti godhan in the history of the world hin jiru. Jaalattanii jibbitanis seenaan dubartoonni Oromoo qabsoon dubartoonni Oromoo amma godhaa jiran never in the history keessattuu World War lammaffaadhaa as booda kana akkaataa qulqullinaan hiriira hoogganuudhaan dirqama fudhachuudhaan dubartoonni Oromoo wanta har'a godhaatiin jiran kun warroota seenaa barreessaniif keessattuu warroota seenaa hiyyeessaa seenaa uummata gabroonfamee gabrummaa jalaa bahuudhaaf qabsaa'uu keessatti Oromoonni seenaa barreessuu dandeettan seenaa bareedaa dubartoota keenyaaf yookiin ammoo qarreewwan keenyaaf barreessuu akka danda'amu kun ifa. Yeroo baay'ee garuuyyuu nuti hayyoonni seeraa Oromoodhaa kanneen jedhani seera barreessuu irra odeessaa ooluu filatu. Seera barreessanii addunyatti garsiisuu irra in a documentary hojjetanii dhiyeessuu irra bifa niyuusiitiin qofa dubbannee biraa deemuu diskashinii qofa goonee biraa deemuun baay'ee hanqina nuti qabnu jechuudha. Akka dubartootaatti
biyya Ameerikaa keessatti hojii dippiloomaasii hangafummaadhaan hordofuudhaan yookiin adda durummaadhaan deemuudhaan adde Seenaa Duulaa Jimjimoodha. Seenaa Jimjimoo jedhamuun beekamti. Seenaa Duulaa Jimjimoo qarree yookiin ammoo jenereeshinii dubartii qubee jenereeshiniin Oromoodhaaf kenne keessaa isii takka. Isii takka. Wanti isiin har'a hoggansa isii jalatti godhamaatiin jiru Oromoodhaafi wanti inni faayidaa inni qabu Oromoon har'a osoo hin taane waggaa 5 har'aa galaafi hedduu isaatiif. Waggaa 5 har'aa ganaaf dura galaafi jechuudha. Garuu wanti seenaan Jimjimoo hojjetaa jirtu Oromoon kamuu history has to be written on it. Warroonni seenaa baratteetten right history dubartoota Oromootu seenaa barreessaara. Inni biraa kana qofaa miti. Dubartoonni Oromoo yeroo ammaan tanaa seenaan isaan barreessaa jiran wanti isaan dalagaatiin jiran hiriira adda durummaadhaan dubartummaadhaan hooggananii gadi bahanii siinqee qabatanii hoogganuudhaan deeggarsa qabsoo Oromootiif godhamuu qabu kamu godhuudhaan biyyoota alaa irraa eegalanii dubartoonni biyyoota alaa gaheen isaanii biyya kamtu boodatti hafe sadarkaa jedhamuu hin dandeenye. Isteenni tokko tokko jiran warroonni hirriba keessa jiran ammallee isteenni tokko tokko jiru warri hirriba keessa jiran. Kanarraa kan hafe dubartoonni Oromoodhaa kanneen sadarkaa addunyaatti biyya addunyaa jiru hunda keessa jiran gaheen isin taphachaatiin jirtan the history has to write it. Seenaan barreessuu danda'u qabu. Kanaaf dubartoonni Oromoo namni isin qabu haati gootaa jechuudha. Kanneen dubartoota kabajaa dubartootaaf maalummaa dubartootaa hanga ammaa hin argin yeroo qabsoon Oromoo dubartootaan hoogganamu warroonni dur dhiirti qofti qabsoo afoo fiiguudhaan qabsoo hoogganaatiin turtan it is right now for you guys to say thank you for our women, to say thank you for our ladies. Yeroon isii amma jechuudha. Seenaa isii barreessuun ammoo amma yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti dubartoonni yeroo jalqaba qawwee diinatti dhukaasan irraa eegalee zamana haawwan keenya harmi isaanii irraa murame irraa eegalee hubadhaa. Harmi isaanii kan murame. Fakkeenyaaf leenjisoo diigaa waraana Arsii fi Milinikii jidduutti gaggeeffame maqaan isaanii ka'a. Garuu dubartoota zamana sana harmi isaanii irraa murame meeqa isaanii maqaa kaasuu dandeenya? Mee himaa? Mee dubartii maqaa isii kaasuu dandeenya? Dubartoota yeroo sanaa leenjisoo diigaa maal namoota dhiiraa kaasuu danda'ama. Garuu dubartoota keessaa zamana san irraa eegalee jechuudha. Milinikii dhafoo irra dhaabachuu irraa eegalee yoo warroota dubartoota sirna goobana daacee jalatti Milinikiif hojjetan yoo ta'e malee hedduu isaanii seenaa isaanii namni beeku jira yoo jenne hin jiru. Including myself hin jiru. Sababiin isaa maali? Warroota seenaa keenya haqa barreessantu Oromoota seenaa Oromoo barreessuu danda'antu sirnaan barreessuu irratti dadhabina waan qabu nuuf jechuudha. Kana dadhabina nu bira jiru ofii fudhachuu qabna. Kanaaf warri seenaa baratte, the historians, you need to write the history, what is going on every single day har'a. Dubartoonni Oromoodhaa biyya Jarmanii irratti dubartiin takka I think dura buutuu waldaa hawaasa dubartoota Jarmanii taatee I'm not sure gahee hojii isii seenaa isiin jette tokko kaasuun barbaada. Oromoon kana booda mammaaksa jeneraal Waaqoo Guutuu jedhe. Gabrummaa yoo dandeenye hiddaan buqqifna. Yoo dadhabne ammootu ilmoo itti guddisna isa jedhe sana jijjiirteerti. Kana dubartii jijjiire jaalattanii jibitanii illee warri dhiiraa. Maal jettee? Gabrummaa hiddaan buqqifna. Yoo dandeenye miti beekaa. Gabrummaa hiddaan buqqifna ilmaan teenna bilisummaan guddifnaa jette. Kana booda kan jedhamuu qabu kana. I hope warri Jarmanii maqaa isii as jalatti naa barreessuu dandeettu dubartii san. Dubartii san OMN irratti I can go back and figure out maqaa isii dhuma irratti dhiyaattee gabrummaa hiddaan buqqifna ilmaan teenya bilisummaadhaan guddifnaa jette. This is history. Waan namni dalagu hedduun namaa hin barreessu, hedduun namaa irraallee hin dubbatu. Kanaaf haawwan keenya hangas qabsoo Oromoo keessatti mammaaksa dur jeneraalonni keenya gabrummaa yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmootti guddifna jedhame sun amma sun akka hafu haawwan keenya murteessaniiran. Zamana sanillee dubartoonni gaheen isaan qabaatan dubartoota muraasa kan seenaan isaanii irraa dubbatamu. Zamana sanirraa zamana leenjisoo diigaa yookiin ammoo zamana Milinik Oromiyaa cabsirraa eegalee jechuudha. Kanaaf wanti har'a Harargee keessatti dubartoonni yookiin ammootu shamarran dabalatee yookiin qarreewwan dabalatee hojjetaatiin jiran kun seenaa Oromoo keessatti it is for the first time
dubartoonni dhibbaa dhibbatti osoo dhiirri hin gorsin ofii isaaniiti hooggananii ofii isaaniiti dhaadannoo qopheeffatanii wanti dubartoonni Oromoo hojjetaa jiran kun mootummaa Abiy Ahmadii fi kan duudaa because sirna miliinik sirna nafxanyaatti waan amananiif kabajaa dubartootaa warri hin qabne Abiy Ahmad dabalatee jechuudha. Addee Gannat jettanii addee Gannat taanaan maqaan isii yaada lama barreessaa artanii muluu jedhamtii warri jettan please maqaa guutuu isiinaaf barreessaa. We need to write. Namni lama maqaa barreessaa artan kun Gannat jedhe. I'm talking about dubartii German. Dubartii German keessatti mammaaksa sana keetti sana we need to raise her name. Kun waan dalagan qofaa miti beekaa. Muluu I'm sure warri German namni dhugamatti iddoo san jirtan waan kana Oromoon itti yaada itti fayyadama raise that name and mammaaksa san. Kanatu Oromoo jijjiira. Kanatu dhugaa namaa kaasa beekaa haqa namaallee baasaa deema. Kanaaf Oromoonni namoonni akka dhiiraa akka kiyyaa abbaa taatan yookiin ammoo qeerroos taatan dubartoonni kun hojiin isaan hojjetaatiin jiran seenaa qabsoo Oromoo keessatti olaanaa amma durallee kan qaban amma ammootu adda durummaadhaan deemaa jiraachuun isaanii qabsoo Oromoo bilisummaan dhihaachuu isaa shakkii takka hin qabu. Kanaaf haawwan keenya obboleeyyan keenya kan shamarranii sadarkaa addunyaa irraa eegaltanii keessattuu particularly qabsoo kana dubartiidhaan hoogganamuu qaba jennee guyyaa Minnesota keessatti yaada kana dubartoota afoo gadi kennu dubartoonni guyyaa du'aayii godhuu irraa eegalee rabbiin kadhachuu irraa eegalee osoo manatti hin galin hiriira hoogganuun jalqabanii har'a mootu Oromiyaa keessatti Oromiyaa bahaa Harargee bahaa fi dhiyaa keessatti qabsoon finiinee dubartootaan hoogganamu itti fufe suni eessa jira Oromiyaa dhiyaa keessatti dhugaa jirtu litti himna. Meeti Wallagga keessatti hiriirri akkasii, meeti Jimma keessatti hiriirri akkasii, meeti Iluu keessatti hiriirri akkasii, meeti Wallo keessatti hiriirri akkasii, meeti Tuulama keessatti hiriirri akkasii, meeti bal'inaan Arsii keessatti bakka takkaa lamaa dhageenyu malee eessa jira? Eessa jira? Mee as baasaa Shawaa waraana amma wanti nutti himamu maali seetan? Waraanatu balbala hundarra jira. Waraanni Amboon irra jiru Awwadaay gubbaa jira. Waraanni Amboon irra jiru Haramayaa gubbaa qixuma saniin san daran jira. Waraanni Amboon irra jiru Baabbilee irra daran qixuma saniin jira. Waraanni Amboon jiru Kombolcha irra qixuma saniin jira. Jaarsoo irra qixa saniin jira. Yeroo dubartoonni Harargee dhiyaa bifa sanaan hiriira qindeessanii adda durummaadhaan hiriira nagaa gadi baasan where is Ambo? Where is Ambo? Amboon seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti 2015-16 keessatti seenaa isiin dalayde har'a maal taate? Ambooni Niiyorkiin goonaa jedhee Abiy Ahmad dubbate santu Amboon Niiyorkiin isinii godha jettanii Abiy Ahmadiin irraa waa eeggataa jirtan moo manna haaraa isinii eebbisanii manna haaraa takka Niiyorkiin gochuudhaaf manna haaraa eebbisanii manna haaraan takkittiin sun torbaan lama booda dhodhoohee addaan ciccite. Is that what you guys are saying? Thank you to Abiy Ahmad. Moo maal eegartan? Ambo akki nuti itti sin beeknu. Amboon akki nuti itti beeknu. Guyyaa Abiy Ahmad akka ajaa'ibaatti simattan. Lafa Jawaar Mohaammed kabajaa keessaniif jecha kophee baafateetiin miilaan keessa itti deeme. Yaada indagannaa kan. Maaliif Jawaar Mohaammed kophee baafatee miilaan Amboo dhaqa jedhee wanti inni waadaa gale. Har'a eessa jira? Har'a eessa jira? Amboo maaliif? Maal Amboo waan addaa wanti addaa guyyaa san gootan har'a Amboo wanti mana galchee mana teessisu maali? Kaleessa yeroo Tuulama irratti lafa Tuulamni keessa jiraatu irratti qe'ee Tuulamaa irratti yeroo qe'ee Tuulamaa irratti hubadhaa kan maaster pilaanii itti baasanii maqaa maaster pilaaniitiin Oromoon ganda hundarraa Oromoon qe'ee hundarraa Finfinneen koot Finfinneen keenya jedhee bakka hundarraa Wallaggaa dhihaa irraa kaasee hanga daangaa Sumaaleetiin gadi ba'utti Mooyyalee irraa kaasee hanga Walloo raayyaan bahutti Oromoonni hundi isaa wal qabatee Finfinneen keenyaa jedhee gabrummaa ummanni Tuulamaa irratti Abashaan takkaahu ammootu ilmaan nafxanyootaa irratti fe'uudhaaf deeman sana manaa gadi bahee bakka hundarraa akka kanniisaattu Tuulama tuqamu jechuun mootii kiyyatu tuqame, qe'ee kiyyatu tuqame, mana kiyyatu diigame jedhee akka bakka hundaa lubbuu isaa kuma shanii hanga kuma jaatti eegalamtu yeroo gabaabduu keessa wareegee
jijjiiramni Itoophiyaa keessatti akka dhufu godhe. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti akka dhufu godhe. Har'a mootu yeroo Harargeen dubartoonni Harargee adda durummaadhaan gadi bahaniitiin deeman meeti dubartiin Tuulamaa, meeti dubartiin Amboo, meeti dubartiin Gincii, meeti dubartiin Naqamtee, meeti dubartiin Gimbii, meeti dubartiin Giddaa, meeti dubartiin Iluu, meeti dubartiin Jimmaa. Eessa jirtan? Jirtu. Dhugamatti jirtu. Haacaaluun jirtu kan jedhe kanaani. Meeti dubartiin Arsii Bahaa, meeti dubartiin Arsii Dhihaa, meeti dubartiin Baalee, meeti dubartiin Gujii, meeti dubartiin Booranaa. Eessa jirtu? Jirtu. Jirtu. Haacaaluun hin du'e malee jirtu. Gaafii jettu isin gaafatee isin irra dhiisee isin biraa deeme beektu. Kanaaf yoo sirba jaamboojoo ta'e godhuu barbaaddan malee mataa qaqqabadheen bulaa jettanii mataa qaqqabattanii nafxanyaa jalatti Oromoo bulchuu barbaaddan taate malee Oromoonni addunyaa hunda irra jirtan amma yeroon isin itti wallaallu. Dhugaan jirtu kana. Jirtu. Dhiira gaafataa hin jiruun. Jirtu dubartoota Wallaggaa dhihaa. Jirtu dubartoonni Shaambuu. Jirtu dubartoonni Gimbii. Jirtu dubartoonni Naqamtee. Jirtu dhugamatti jirtu. Jirtu Amboo. Eessa jirtu ree? Eessa jirtu kaleessa Haacaaluun jirtu eessa jirtu jedhee isin gaafataa jira. Har'a immoo eessa jirtu? Eessa jirtu har'a nuti isin gaafannume? Akkuma jaamboojoo ta'e mataa qaqqabadhee bulaa jettu. Eessa jirtu dubartoonni Salaalee? Eessa jirtan hawwan Salaalee? Eessa jirtan qarreen Salaalee? Eessa jirtan qawween qarreen naannoo Finfinnee hundu keessan? Eessa jirta qarree Burraayyuu? Eessa? Eessa jirtu? Of gaafadhaa. Lubbuun takkumaa gadiin hin baatu gubbaadhaan baati. Lubbuun teessa lubbuu Haacaaluu hin caaltu. Lubbuun eenyutu lubbuu Haacaaluuti olii miti. Hidhamuu yoo taate namuu hidhamaa jira. Hidhaan homaa miti. Guyyaa tokko namuu guyyaa isaan barbaadan namuu ni ba'a. Har'a garuu qophooftaniirtu. Qophiin guyyaa boru ganamarraa isin godhuudhaaf eegtan eessa jira? Maal argaa jirra? Jirtu. Jirtu dubartoota Oromoo. Jirtu hawwan Oromoo. Har'a wanti nuti hawwan Oromoo adda durummaadhaan bahuu qaban jennuuf siinqee kee qabattee kabajaa siinqee ni cabsataanaan Abiy Ahmad sadarkaa addunyaatitti jibbamaadha. Abiy Ahmad sadarkaa addunyaatitti maqaan isaa badeera. Abiy Ahmad dubartii siinqee qabattee deemtu gara fuunduun manattillee du'uun isin irraa nafne. Yaa dubartoota Wallaggaa. Haati daa'imaa yeroo mana haakimaa deemtu hin ajjeefamne. Hin ajjeefamne. Haati daa'imaa mana haakimaatitti dahuudhaaf yeroo deemtu hin ajjeefamne. Dubartiin ji'a jahaaf Wallaggaa dhiyaa keessatti gaafii tokko malee mana isiin buna gurguramturraa kaadhaniitiin hin hidhamne. Oorruu isii keessatti daa'ima amata tokkoo osoo harma hoosistu hin ajjeefamne. Hin ajjeefamne. Maaltu har'a gabrummaa sana sirratti feesise? Maaf cal'iste? Ni jaalatte? Gochi Abiyyi godhaa jiru kuni dhugamatti wanti har'a Abiyyi raawwataa jiru kuni wanti Abiy Ahmad dalagaa jiru kuni si gammachiise? Cal'isuun bardeeggaruudha. Cal'isuun deeggaruudha. Kana sirriitti hubadhaa. Yoo dadhabdee karaa itti cufuu riqicha kukkutuu akkamitti dadhabda? Yoo dadhabdee waajjira qe'ee kan kee keessaa ilma kan kee caasaa biltsiginnaa keessaa baasuu akkamitti dadhabda? Kanaaf yaamichi koo kanadhaa mormiin marsaa afuraffaadhaa. Mormiin marsaa afuraffaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamuudhaaf deemu kun waan biraa yoo dadhabde hiriiraan dubartoota Harargee godina lamaanii cinaa dhaabbachuun dirqama ilmaan Oromoo hundaadha. Qeerroo fi qarreen karaa cufuun mismaara kan kee qopheeffattee goommaa konkolaataa kan karaa irra bahee deemu akka dhodhooyu gochuun qabeenyi takka killee irraa eegalee magaalaa Finfinnee akka hin seenne gochuun dirqama keeti. Dirqama keeti. Diyaaspooraan waan isinirraa eegamu dirqama kan kee bahuun sirraa eegama. Sirraa eegama.
Kanaaf Oromoo dubbiin tun dubbii akka laayyootti ilaallu miti. Kanaaf halkan kanarraa eegaltee Oromiyaan guututti jechuudha. Baharraa hanga dhiyaatti, kaabarraa hanga kibbaatti. From Walloo Raayyaa down to Kenya, bordera Kenyaatti. Baha Harargee Cinaaqsa dirraa ka'ee hanga dhiha Wallaggaatti, hanga daangaa Gaambeellaan bahutti Oromoon guyyoota marsaa murmii guyyaa marsaa afuraffaadhaaf baame kana manallee teettu du'aarta sirraa hin hafne. Mana teettu du'aa jirta sirraa hin hafne. Maaltu siif hafee fi mana teessaa. Wanti si hafe tokko hin jiru. Kanaaf hatattamaan gadi bahi mootummaa nama nyaataa ashkara nafxanyaa kan ta'e kan akka Abiy Ahmed kana ofirraa darbe. Kaayyoo Oromoo qabatee deemaa hin jiru. Waggoota lamaan har'aa barreeffama September 5 post godhe tokko yeroo argu, yeroo sana keessatti Oromoon dhaabbilee siyaasaa isaa cinaa dhaabbatee hidhachiisee dhaabbilee siyaasaa kana mataa bakka takkatti walitti qabee yoo uf dura kan hin deemne taate Oromoon rakkoo guddaa itti as deemuudhaaf deemtu arguun baay'ee rakkisaadha. Ammaaf garuu rakkoon as mul'atu wanti sun ta'uun taanaan jechuudha. Waggoota lamaan har'aa dura kan poosti godhe deebisee sheer godheeraan. Yoo wanti sun kar'a hin dalagamne amma yeroo san hin dalagamne ta'e rakkoo Oromootti as deemaa jirtu namni argaa jiru hin jiru. Rakkoon Haacaaluu ajjeesuu, rakkoon Jawaar Mohaammed hidhatti guuruu, rakkoon hooggantoota paartilee siyaasaa ABO fi KFO hidhatti guuruu kanuma ol maaltu siif hafe? Maaltu siif hafe? Waggaa lama har'aa jedhaa turre har'a kunoo qaamaan ija keessaniin gartanii jirtan. Okay? Kanaaf Oromoo Abiy Ahmed ergamtuu sirna nafxanyaa አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ እንጀራ፣ አንድ እስክታ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ሃይማኖት እሲሰኒ ፈረዳበቱ ከናፍ ኦሮሞን አከ ጅርተኒት ብየ ጅርተኒት በከ ሁንደት ሀተተማን ሞቱማ ነመኛታ አባ ኢሬ ከነ ኡፍራ ካሱዳፍ ሙርሚ መርሳ አፍረፋቲፍ ቆጳሄ ከነ ዲበት tokkon keessan osoo boodatti namni itti makama. San ta'uu baannaan Oromoon Harargee keessaa qe'ee ofii qulqulleessuu hin danda'a. Trust me. Oromoon Harargee keessaa Harargee qulqulleessuuf, Harargee keessaa ergamtoota qulqulleessuu ofirraa baasuudhaaf ni danda'a. Kana jala beeka. Because Baalee dachii isaa keessaa ergamtoota qulqulleessuu ni danda'a. Arsiin dhihaa ergamtoota ganda isaa ofirraa qulqulleessuu ni danda'a. Kana jala sarara hubadha. Shakkii takka illee hin qabu. Garuu yoo wal taane yoo waliin Oromoon bakka hundarraa qixa tokko bakka takkatti gadi bahee dhaabbate Oromiyaa guutuu keessaa diina akka salphatti qulqulleessita. Sana booda gabrummaan akka ittiin deebine gochuu dandeetta. Sana ta'uu baannaan gabrummaan yookiin gabroonfataan ganda tokko ajjeesaa ganda tokko dabraa hamilee ummataa cabsaa umrii isaa dheereffachuudhaaf barbaadu kana umrii itti dheeressita malee abadan sirni milinik deebi'ee ummata Oromoo irratti hin dhaabatu. Abadan Harargee irratti sirni milinik deebi'ee hin dhaabatu. Abadan Arsii irratti sirni milinik deebi'ee hin dhaaban. Kana jala sararaa beeka. Ergamtoonni goobana daacee seenaa goobana daacee har'allee deebistanii ummata tuulamaa mana galchitanii irra taa'aa jirtu ammoo. Ergamtoonni Arsii keessatti dhalattanii kanneen akka Awwaluu jechuudha. Lafa gootaa keessatti dhalattanii har'allee nafxanyaadhaaf yookiin ammootu ashkara milinik warri taatan jirtu. The same thing Harargee keessallee. Garuu Arsiidhaa fi Harargee keessa ummanni jiru yeroo qabsoo kana bifa addaatiin finiinsu amma dura Wallaggaa fi Gujitti yeroo qabsoon kun finiintu hanga dandeenye irraa dubbataa turre hin callisne guyyaa tokkollee irraa dubbachuu. Garuu dogongora siyaasaa, taaktikiin siyaasaa, not the strategy. Taaktikiin siyaasaa yeroo sanaaf baafame dhaabbilee siyaasaa Oromoo irratti Abiy Ahmed hojjetaa fi ture Abiy Ahmediif hojjeteera. But it shouldn't work anymore. Kana booda Oromoon hatattamaan gadi bahee waliin dhaabbatee with the strategy, not with the tactic Abiy sana caccabsinee dafnee karaa irraa kaasnee at a long term strategy baafachuudhaan qabsoon uummata Oromoodhaa bilisummaan Oromoodhaa akka daftee dhuftu gochuun ni danda'ama. Kanaaf Oromoonni naannoo hundaa irra jirtan yaamicha
mormii marsaa afraffaa yookiin ammoo lagannaa gabayaa marsaa afraffaadhaaf karaalee cufuu marsaa afraffaadhaaf ikoonomiidhaan waa hundaan mootummaa kana laamshessuu marsaa afraffaadhaaf yaame kanarratti tokkoon keessan osoo boodatti namni adda durummaadhaan akka irra hirmaattan. Adda durummaadhaan. Because hiriirri Harargee keessa jiru kun Wallagga keessa arguu barbaadan. Oromoon hundi kana barbaada. Dubartoonni Harargeedhaa ummata Wallaggaatiin ergaa isinii dabarsan dhageeffadhaa dhaadannoo isaanii keessatti. Bilbilaan OMN itti yeroo isaan dhaaman maal akka dhaaman dhageeffadhaa. Dhageeffadhaa sirriitti. Ummanni Tuulama hidhaa jira. Hidhaa wayitu hin jiru. Hidhaan Tuulama irra jiru Harargee irra qixuma saniin jira. Qixa saniin san daran ta'ee jiraayu. Dhugaa walitti himna. Wanti Harargee waraanni Harargee irra hammaatee jiru Arsii irra jiru at the same status Wallaggaa dhiyaa keessa akka ture hin beekne. State of emergency jedha ummanni sun akka ture ni beekna. Gujii irra waraanni sun akka jiru ni beekna. Beekna. Garuu Gujii fi Wallaggaa dhiyaa irra rakkoo ture sana. Wallaggaa godina arfan guututti miti bar bakki nagaan jiru jira. Jira bakki nagaan jiru. So Oromoonni godinaalee nagaan Iluu Abbaa Booraa eessa jiran? Iluu Abbaa Booraa eessa jiran? What are you guys doing? Yeroo barattoonni university deebi'an qofaa qabsoo kan jiru. Faktiin jiru kana. Faktiin jiru kana. Kanaafi qabsoon uummata Oromoodhaa abadan akkuma dubartoonni Wallagga Jarman irraa dubartiin suni mammaaksa sana jijjiirte gabrummaa hiddaan buqqifnaa ilmaan keenya bilisummaadhaaf guddifnaa kan jette sun it is very clear kana sirriitti jala qabaa hubadhaa. Sirriitti qabadhaa kan. Diyaaspooraan kutateera. Oromoon diyaaspoora hundi isaa kutateera. No question. Bitamtoonni garaa ofiitiif bultu takka takka ammootu waan feete ta'uu dandeetti. Warroonni amma asirra deemanii quba gaggara galchanii fi waan godhanii wallaalan ammoo hedduutu jira. Miidiyaa kanarraa warri babarreessuu fi warri laayivii jala deemanii waan garagaraa warri godhu. Qilee seenaa kana booda Oromoon Feesbuukii irra dhuftanii waa barreessitanii kanaa keera bira kuteera Oromoon. Waan feetan barreessuu dandeettan. We don't care about amma yeroo kan I'll tell you this. Oromoon kutateera. Oromoon lubbuu isaa irraa waggoota 5 dura 2016 irraa eegalee lubbuu isaa irraa baheera. Gabrummaa jibbeera. Oromoo gabrummaa jibbe kana Abiy Ahmed abadan gabrummaa jala hidhuu hin dandeettu. Gabrummaa jala kan jiru sammuu Abiy Ahmed. Sammuu Abiy Ahmeditu gabrummaa jala jira. Seenaa Milinik Faarsa, seenaa gabroonfataati kun, gabraati kun. Seenaa Haile Sillaasee seenaa gabraati kun. Okay. Rakkoo networkii wayitu jira. So yeah. That's a huge network issue. Okay. Yeah. Jira garuu 5G dha. Networkiin ani qabu. Sometimes distraction jidduudhaan dhufu waan garagaraa ni kukkuta. Tunis qaama qabsoo keessa waan ta'eef network jedha malee yeroo baay'ee jidduudhaan warra bilbilutu jira. Warri sammuu qabdanii fi hin bilbilina yeroo dhiirti hojii irra jirtu. Amma dubartoonni qabsoo lafarratti dubartoonni nu fudhatanii tan miidiyaa irraa tan at least so kanaaf ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti eessumaayyuu jiraadha. Yeroo ammaan tana qabsoon wal fakkaachuu danda'u qabaadha. Wherever you live, you need to work hard. Okay? Hatattamaan Oromoon so isa gabbarin nafxanyaan gabbarin hoolaa kee dhadhaa kee fiistee aannan kee fiddee ittiin gurgurin dhugi torbaan guyyoota hanga ta'ee kana ilmaan kee obaasi. Sooqidda qofa gabaa barbaadda. Sooqidda yoo dhabde maal hin duutu. Sooqidda dhabuudhaan wanta ati duutu hin jirtu. Nafxanyaa ammootu mataa lafa laalchisu mootummaa sana daftee kuffisuun dirqama kee ta'a jechuudha. Yoo mootummaa kana kuffiste amma hanga dhiyoo kana hubadhu waan jedhaa jiran. Taakkala aangoo irraa ari'aniiti erga inni deemee booda qabeenya gurguratee maal jedhan. Dachii Finfinneedha. Kaaree meetira 27 irraa gara 57tti yeroo ol guddisani eenyu buqqisaniiti. Qonnaan bulaa Tuulamaa 67 ol buqqisaniiti. Kana sirriitti hubadhaa. Qonnaan bulaa Tuulamaa 67 ol buqqisaniiti.
kana sirriitti hubadhaa. Kana eenyutu ragaa bahaara? Izeematu ragaa bahaara. Abbaa biraatii miti beekaa. Diinatu ragaa bahaara. Warra Oromoo gaarummaa Oromoo hin jaalannetu ragaa isinii bahaara. So Oromoon ka'aa yommuu jedhu qonnaan bulaan Tuulamaa kana booda Finfinnee naannoo Finfinnee irra buqqa'uu hin qabu, qe'ee isaa irra buqqa'uu hin qabuudhaa dhaga isiniin jedhaa jiru. Kanaafi dubartoonni Tuulamaa, qarreen Tuulamaa, qeerroon Tuulamaa, Wallagga, Jimma, Iluun, Booranni, Gujiin, Wallo, Arsiin, lafa Arsii kan hanga Baalee gaditti gammoojjii dhaabbatutti hundi keessanuu hatattamaan qabsoo kanatti makamaa. Wanti dubartoonni Harargee bakka hunda godhaa jirtu Arsii keessatti bakka hunda wanti hin godhamneef hin jiru. Hin jiru. Ganda nafxanyoonni mataa irra fincaa yoo taate, gandi ammallee manguddoonni nafxanyaadhaaf ashkara ta'an jiru ni beekna. Arsii bahaa keessa bakka hedduutti Abiyyi Ahmad awwaluun faatii mataa irra warri fincaan jiru. Warri walgahii walitti qabanii dirgoo isin nyaachisaniitiin sirna nafxanyaa ammas harma muraa fi harka muraa aanolee deebisuudhaa fi akka awwaluu wajjin yaalaa jiran jiru. Dhageeffadhu Oromoo. Jawaar Mohaammed waggaa lamaan hadhaa wanti inni jedhaa ture aangoon barbaaduu jedhaa ture. Qeerroo lafarraa ijoollee lafarraa dhuftu barsiisaa jedhaan ture. Warra boru ministeera ta'uu barbaadan barsiisaa jedhaan ture. Viidiyoo isaa san deebisee kan beetii wajjin interviishin goote har'a sheer godheen ture. Jawaar Mohaammed aangoon barbaaduu barsiisaa ta'aa jedhaa ture. Barsiisaa ta'uu akka inni barsiisaa hin taane because namni barsiisaa jechuun namni biyyattii ta'uu keessatti addunyaa kana jijjiiru barsiisa. By the way, an barsiisaa ta'eefi miti. Namni addunyaa kana jijjiiruu danda'u barsiisa because generationii uuma. Generationiin Jawaar Mohaammed uumu sun waan sodaatamu. Jawaar Mohaammed yookaan ajjeefamu yookaan hidhamu yookaan ammootu carraa inni waa barsiisu akka hin arganne gochuudha wanti irratti nafxanyoonni hojjetaa jiran Abiyyi Ahmad waliin ta'anii. Kanaaf Oromoo qalbiin dhabin. Jawaar Mohaammed halkanii guyyaa qabsooftee hatattamaan hidhaadhaa baasuun dirqama keeti. Abbaa biraatii miti. Jawaar Mohaammed ilma isaa dhiisee Ameerikaa dhiisee biraa deeme. Jaartii isaa dhiisee biraa deeme. Siif jecha hidhame. Siif jecha hidhame. Biddeena takkittii eessattuu nyaatee ni bula. Qixxaa takkittii nyaatee buluu danda'ama. Eenyullee jechuudha. Garuu saba miliyoona 50 hanga 60 gahuuf kanaaf jecha Jawaar Mohaammed hidhaa seene. Dubartoota har'a hidhaa hiriira ba'an kun gabrummaa jala laalaa hubadhu. Dubartoonni Oromoo abbaa warraa irraa hidhanii ilma isaa biyyaa irraa baasanii kaan hidhatti guuranii kaan ajjeesanii mana hidhaatii fuudhanii ajjeesaa lagaa fi qilee keessatti daddarbaa dubartiin jiraachuun isii maal isii godha? Maal godha? Kophaa isii jiraachuun. What kind of life is she going to live? Kana jiraachuu irra jiruu badduu uf dura jiraachuu irra obboleessa dhabee jiraachuu irra obbolee ilma dhabee jiraachuu irra abbaa warraa koo dhabee jiraachuu irra ani gadi bahee falmachuu naa wayyattee Harargee lamaan keessaa qixa ilmi namaa waan ilmi namaa sila namni lubbuu qabu tokko waan dalagaatiin ture jirtu Haacaaluu Hundeessaa jedhee dhaammateetii ufii isaatii deeme san hojiirra oolchuudhaaf ka hojjetaa jiran. Kanaaf where are you guys others? Eessa jirtaniin gaafidha? Jirtu dhugamatti. Jirtu Oromoonni Wallaggaa. Jirtu Oromoonni Iluu irra deebi'ee jedhaa kana sirriitti hubadhaa. Jirtu Oromoonni Jimmaa. Jirtu Oromoon Tuulamaa. Jirtu ilmaan Sikkoo Mandoo. Ilmaan Arsee. Jirtu ilmaan Gujii fi ilmaan Booranaa. Jirtu ilmaan Karrayyuu. Jirtu yoo jiraattan hiriira guyyaa arfanii kana keessatti akkaataan isin itti makamtanii qabsoo Oromoo kana sadarkaa addaatti itti ceesitanii fi addunyaan barana Oromoo itti dhageetti. Waan addunyaan barana Oromoo irra dhageetti akkaataa maqaan Oromoo jedhamu kun sadarkaa diiyaaspooraa biyya alaa diiyaasporaan dammaqee ijoolleen biyya dhalatan kun dammaqanii akka ajaa'ibaatti Oromoon sadarkaa addunyaatti everywhere well known. Yeroo gabaabaa keessatti gaafii Oromoon gaafataa jiru deebii hanga danda'ame argamaa tureera. Kanaaf Oromoonni jirtan taanaan dhugamatti sirbi Haacaaluu sun yoo akka sirba amma jaambooni isii sirba jaamboon sirbe tokko dhageettanii maal sii fideen dhufaa jedhe guyyaa rabbi jedheen dhufaa maal sii fideen dhufaa namni erga du'ee booda wanti namni namaa fidu maaltu jira Oromoo maali jaamboo jootee sirba sana hogguu baasu sammuu isaatti dhukkubsatamoo maali fayyaan qabu namni erga du'ee booda wantummaan ati nama du'eef fiddu maali booda biyyee taata biyyeedhaaf waa fidda malee namaaf wanti ati gootu hin jiru wanti ati namaa gootu sodaattee du'uu osoo hin taane lubbuu kan keessa baaf kennitee du'a gootaa duutee seenaa barreessitee duutee sana booda Haacaaluun
wanti inni sirraa barbaadu jaamboo jootee maal wanti inni sirraa barbaadu du'a gootaa du'uu sirraa barbaada. Duutiin ooltu du'a gootaa du'u malee haa caaluudhaaf wanti ati fiddu seenaa dalaydee du'uudha malee wantummaan ati kana booda osoo seenaan dalayne anis guyyaa rabbi jedheen dhufa koronaadhaan duutee amma haa caaluu makamuuf deemtaa? Qufuudhaan fe'amtee duutee haa caaluu wajjin makamtee seenaa haa caaluu qabaachuu feeta? Kuni artistoota Oromoo takka takkaan isin ilaallata. Artistoota Oromoo takka takkaan si ilaallata. Kanaafi du'uu duuta beekama. Qufaatees duuta, fe'amtees duuta akka feedattuu duuta. Garuu sirbi akkasii sun sirbi laamshawaan sirba laamshawaa fi sirba boodattafaa maal sii fideen dhufaa jedhamee akkasitti sirbamu suni ajaa'iba jedhani. Sirba akkasii nama du'ee maal fiddee dhufta? Gootummaan du'i Haacaaluun san sirraa barbaada. Jirtuu siin jedhee jira, mataa qaqqabadhee jiraadhaa jedhe. Akkas taatan taanaan Oromoonni sirba isaa san dhageeffatanii bakka hundatti mataa qaqqabatanii bilisummaa waan jedhuun eeggatina. Hin eeggatina. Garuu Wallagga keessatti hanga takka nafxanyoonni sababa woboon bosona keessa jira jedhamee fi Wallagga keessa deemanii uummata Wallaggaa irratti nafxanyaan miidhaa guddaa gaggeessuu hin dandeenye. Harargeen illee amma of kabachiisa. Arsiin of kabachiisa kana sirriitti beeka. Wallo of kabachiisa. Yeroo hedduu of kabachiise Wallo sirriitti beeka. Amma wanti ta'uu gargaaru ganda gandaan kabajaa ofitti horachuu osoo hin taane akka Oromootitti kabajaa ofii waratutu nurraa eegama. Kanaaf hiriira yookiin mormii amma gaggeeffamu kana hundi keessan osoo boodatti nafne qe'ee keessan irraa eegalaatii qe'ee keessan qulqulleeffadhaa. Qe'ee keessan qulqulleeffadhaa. Sheema akka sirba jaamboo jootee sana sirbitanii du'uurra ciisanii hirriba keessa du'anii hafuu wayya. Du'anii hafuu wayya. Kanaaf Oromoo ka'a yaamichi anadha isiniif godhu hanqinoota mormiilee marsaalee sadan dabran keessatti agarre sana hunda keessaa gadi kunnee dubartoota Harargee fi naannawa muraasa dubartoonni naannoo Arsiitti eegalame jira. Naannoo qophiin jira. Qophiin amma qeerroon karaa cufuudhaaf qophaa'aa jiru bakka hedduutti jechuudha. Gabaasni dhufaa jiru jira. Garuu it should be all Oromiyaa. Gabaasni akkuma Baal irraa dhufu akkuma Arsii dhihaa irraa dhufu Arsii bahaa irraa dhufuu qaba. Akkuma Harargee keessaa dhufu Arsii bahaa irraa dhufuu qaba. Akkuma Arsii bahaa irraa dhufu Gujiif Boorana keessaa, Iluuf Jimma keessaa, Wallaggaa Arfan keessaa, Araddaalee Tuulamaa hunda isaanii keessaa dhufuu danda'uu qabaadha. Arguu danda'uu qabnaadha. Yoo san gooneedha bilisummaa kan argatu. Sana ta'uu baannaan gabroonfataan ergamtoonni ilmaan nafxanyaa umrii isaanii itti dheeressu ta'a. Ammoo abadan Abiyyi Ahmad umrii dheereffachuu akka hin dandeenye Oromoon sammuudhaan bilisoomee jira. Akka durii sanaa miti Harargeedhaa fi Arsii keessa yookiin lafa Arsii hanga Baaleen gadi ba'utti dhaabbayoo isaan dhoorgan OPDO'n umrii dheerachuu hin dandeettu. Hubadhaa waan takka isin hima. Mootummaan takka kufuudhaaf 3% of the population morme taanaan kana sirriitti hubadhaa Oromoo gahaadha mootummaa san kuffisuudhaaf 3%. 3% of the population Oromoo miliyoona 5 qofti mootummaa kana morminaan Itoophiyaa irra Tigreenuu miliyoona 5 oli. Tigreen miliyoona 5 oli. Okay? Tigreen qofti morminaan Abiyyi Ahmad jiraachuu hin danda'u. Because naannoo tokko mataa isaaniititti. Kanaafi Oromoonni naannoo hundarra jirtan ergaa tan akka salphatti ilaalina sheer godhaa ittiin gaha yoo Wallagga dhalatte bilbili maatii kan kee ka Wallaggaatti. Jimma yoo dhalatte bilbili maatii kan kee ka Jimmaatti. Ilu dhalatte taanaan bilbili maatii kan kee Jimmaatti. And the same thing Arsiin, Baale, Gujiin, Booranni, Wallo, Karrayyuun hunda isaanii bifa kanaan itti bilbilaa itti hima. This is a time when you have to join dubartoota hiriira hoogganan sani. Qarreewwan hiriira hoogganan sani. Lubbuun teessan takkuma Abiyyi darbu baduu qaba. Abiyyi miti sirni inni deebisee Oromoo ijaaruudhaaf deemu. Kan Oromoon maal barbaada? Oromoon gaafiin isaa dhallee sadanuma duraa sanii bare. Waan biraa hin jirtu bahe. Gaafilee Oromoo kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Oromoon nagaa barbaada qe'ee isaa irratti. Takko kana. Oromoon nagaa barbaada qe'ee isaa irratti. Nagaan jiraachuu bahee galuu. Lama. Oromoon dafqa isaatiin biyya isaatii fi dachee isaa irratti hojjetee sooramuu barbaada. Ergamtuu miti ashkara namaa ta'uu miti sooramuu barbaada. Sadaffaa. Qe'ee isaa irratti namni inni filate qaamni yookiin ammootu namni isa filate akka isa bulchuu barbaada. Gaafiin Oromoo kana ture. Gaafiin Oromoo kana sadeen ture.
gaafii sadeen kana ni deebisna jedhameetiin namichi amanameetiin gantuun itti ergame ganee jira Oromoo. Ganee jira. Oppidiyoon oppidiyooma. Ilmoon bofaa bofuma. Ilmoo bofaa irraa waan biraa eegutu dogongora keessa nu naqe. Kanaaf Oromoo dubbii kan akka salphaatti ilaalina hatattamaan qaama qabsoo kanaatitti makamaa mootummaa kana humna isaa dadhabsiisaa. Har'a Maqalee deemuu hin danda'u. Abiyyi Ahmad waraana fedhe yoo ijaare Maqalee keessa dhaqee wanti inni godhuu danda'u takka hin jiru. Abadan hin jiru. Waa takka socho'uu hin danda'u Maqalee keessatti Tigraay keessatti. Amma Maqaleen filannoo isaanii har'a fixximi. Filannoon isaanii dhumannaa waan inni godhu ni ilaallaka. Maal abbaa isaa kenni fidu. Maal akka inni fidu ni garra. Waa takka wanti inni fiduu danda'u hin jiru. Dubbiin kun mootummaa warra amma jarri isiitiif wal nyaataa waan jiraniif hatattamaan ummanni naannawa ilmanni tuulamaa kan